Geggeessaa namni nuti ittiin jennu eenyudha? Inni nuyi manaajimentii jennee immoo hojii geggeessa ittiin jennu kun immoo eenyudha? Geggeessaadha namni kun geggeessaa keenya jennaan geggeessaan suni nama calluma jedhee taa'aa oolu utuu hin ta'in nama calladhee uleedhaan dhaabbata keessatti nu eegaa oolu utuu hin ta'in mul'atuma isaa nuuf hira mul'atuma dhaabbata sinaatu nu geggeessaa jechuudha. Nama tokko hojiidhuma duwwaa irratti eennee qofa. Hojii hojjechuu dhiisuu isaa duwwaa eegnee qofa dhaabbata tokko ceesisuun hin danda'amaa. Kaameraa keenya asitti keenye yookaan immoo kallattii garaagaraatiin keenye hojjetaa hordofaa waan oolleef utuma nasi kompiitara isaa tuttuqaa oolu yookaan immoo waan garaagaraa fakkeessaatu oolu waanuma dhaabbata geggeessine nutti fakkaachuu danda'a. Namni dhaabbata tokko eegu warri dhaabbata eegan warri dhimma security dhaabbata tokko iddootti eegan kallattii hojii waardiyummaa irrattis ta'uu danda'a iddootti nu eegani baay'inaan metaaforii yookaan immoo kana wal fakkeessinee utuu haasofne dhimmuma hojii warra manaajersitti jedhu kana akka nuti namuma dhaabbata sina keessatti iddoo guddaa qaba jedhee konkolaataa bareedaa sina qabatee deemuuti isaa yookaan immoo cheekii gurguddaa birrii gurguddaa miliyoonota biliyoonota hojii birrii gurguddaa irratti mallatteessuu danda'ee biti geggeessaan itti fakkaata. Dhaabbata mootummaa keessattis dhaabbata biizinesii keessattis dhaabbata amantaa keessattis namoota dhuunfaa birattis wal'aa'eera. Geggeessaa warri nuti hojii geggeessaa jennee dhaabbata keenya keessatti sadarkaa guddaarra jira jennee akka sila kaafne sina konkolaataa bareedaa qabatee yookaan immoo faasilitii gurguddaa qabatee biiroon isaa marcummi isaa mataarra ol darbee gubbaa ga'u sina duwwaatu dhaabbata kana keessatti geggeessaadha jettanii warri fudhattanii kun hubannoo dogongoraati. Aadaa akkasii hajijjiirru dhaabbata keessatti namni nama tokko wiilingilii itti amanee akka inni hojii isaa hojjetu. Kastamarii barbaadne yoo ta'e kastamariin keenya jaallatee akka inni gara keenyatti fiigu. Utuu hin jaallatin jaallatee akka inni gara keenya dhufu gochuu kan danda'u geggeessaa duwwaa. Hin naquyyuutu jedhe achiin deemuyyuutu jedhe sababa nuti dhiibbaa gaarii ta'e irratti buufne sababa nuti hojii qulqullina qabu hojjenneef kan galma dhaabbata sinaa akka nuti geenyuuf ofitti amannee jaallannee dirqisiifamnee tuun ta'in jaallannee dhaabbata sinaaf hojjennee akka nuti fuulduratti adeemnu kan nu godhu nama akkasii jechuun kan amala akkasii qabu dhaabbata tokko dura kan bu'u kana jechuudha geggeessaa jechuudha.